Kunis jiraa miidiyaa jalqabuuf jenna. Isa jalqabnu kan immoo eebba keessaniin jalqabuudhaaf jenneetu. Mee eebba keessaniin nu jalqabaamee dura. Ashama akkam jirtu harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota keenya. Egaa akkuma beekamu kunis jiraa miidiyaa guyyaa har'aa eebba abbootii gadaa fi abbootii keenyaatiin eebbaan banaa jirra. Isa kanaaf eebbaan eegi bananii booda waa'ee safuu irratti immoo maal jedhu yaada xixiqqaasaa isaan hunda turtiin keessan nu wajjin ta'uun affeerraa keenya gamanaatiin nu waliin tura. Waaqa abboo waaqayyo waaqa ulaa waaqa malkaa biyya tana nagees ardaa nagees hambaa nagees jasa nagees jaartii nagees Oromiyaa nagees Itoophiyaa nagees biyya nagaa nuu tolchi biyya quufaa nuu tolchi biyya eebbaa nuu tolchi Oromoo afaan wal beeku nuu tolchi hawwarree bulu nuu tolchi waaqa biyya nagaa nuu tolchi bulee horaa biyya quufaa gooroo duddaa birbisaa irricha nu nagees nagaa nuu kenni rooba sa'a nama irraa nuu hamburu nu nagees nagaa nuu kenni. Maarree eebbinyaa wanti kadhatan waaqa abbaa waaqa ardaa waaqa tola waaqa toltu waaqa boqqoo waaqa gurraacha waaqa gotaa tola waaqa dhugootoya waaqa sooddureedde waaqa ilaala biddaa waaqa gannaalee fooqaa waaqa dambiita galle waaqa tagajaanchama waaqa girjaa waaqa wagaraj waaqa sarra waaqa samarru waaqi dhalootaa nu eebbisuuti atillee eebbifame biyya tana geessu waraana namaa nurraa qabu wanti antu nurraa qabu dhukkuba namaa nurraa qabu taqabnu nurraa oolchu mootii nageessu mootummaa nageessu diqqaa guddaa nageessu nagee eebba guddaa mataan kana. Waaqaati kora kana nagaa kana sitti nuu kenni ardaa kanan nuu kenni madda tanan nuu kenni waaqa biyya nageessi waaqa biyyee nageessi kolbaa duudii nageessi waaqa Oromiyaa nageessi Oromoo duudii nageessi gadaa nageessi murtii nageessi hayyuu nageessi waaqaati dhugaa nu dubbisi ardaa kana keessan nu itichi ardaa kana keessan dhugaa nu dubbisi ardaan kun ardaa nagaa ta'u biyyi tun biyya nagaa ta'etu isinillee immoo nami hujii tana yaaddanii wanni kun waan finnaati waan nagayaati jettanii irra baatanii amma nu eebbisaa jettan isinillee eebbifamaa horaa bulaa guddadha. Waaqa abbaa waaqa ayyoo waaqa malkaa waaqa abbaa waaqa gadaa bii waaqa gadaa tanaa waaqa ilaala biddaa waaqa sooddureedde kolbaa tana eebbisi ilma kana eebbisi intala tana eebbisi kayaada eebbisi kateewu eebbisi kadubbate eebbisi katubbii nagaa dubbate eebbisi ilma eebbisi intala eebbisi jaarsa eebbisi jaartii eebbisi barri bara nagaati ka ilmaa nagaati kan talaa nagaati waraan hamaa wantee hantu dhukkuba hamaa bocaa hamaa bowwoo hantu nu keessa bayi gadaan roobaa gabbinna roobalee gadaan roobaleeti. Isin kunis jiraa kanarraa hojjetiisaaf waan dansaa wanni hojjettan kunini abbaa gadaatiin immoo jalqabuusi waan dansaa caalu. Idee fudhadha akka nama tokkootitti maan jennaa eebba isaatiin jalqaba anummaanuu amma dubbuma sanaa dubbateesaa fi eeyyama isaan kadhadhe kunuu safuu mataan isaa abbaa gadootiin dubbadhuu na eeyyan ta'ee si eeyyamaa taa'i dubbadhu jechuun mataan isaatu safuudha. Egaa miidiyaa kunis jiraa miidiyaadha. Kunis jiraa miidiyaan xiyyeeffannaan isaa cabiinsa safuu irratti kan xiyyeeffatudha. Akkuma beekamu safuun uummata Oromoo biratti maali? Safuu fi gadaan hariiroo maalii qabu mee? Safuuni nami eeguma dhalate yoo gadaa haadhaati bu'u fokkoo qabaa safuu qaba jechuudha. Haadhi yoo dhalatee duri wayaan hin qabanuu erbee horiitiin qabanii qabee hin qabanii jedhan. Gaafa kana safuu qaba. Eeguma dhalatee fi beekeen duuba intalti aadaa qabdi. Mucaa aadaa qaba. Akka aadaatti intalti yoo ilmaa intala jedhan lafuma tanarrattu namni wali horu ilmaa fi intala jedhanii intalti sun fokkoo qabdi. Intalti sun eega dhalattee intala gaamee jedhanii intalti harkaan hin qaban hin tuqan fokkoo ceera qabdi. Hin sodaatan eegasii ammoo abuyyaa akkeessitee jedhan intala sanii namummarraa waan jammaranuuf intalti abuyyaa akkeessite jedhan haadha abbaan hin dikanu fokkoo qabdi jettu. Isii tana haati abbaan hin dikanu intala fokkoo qabdu abbaan hin fokkifata haati hin fokkifatti. Amma achiin duubaa heeruma eegeette wayaa isiin qabanu intala gaammee jedhan. Intala gaammee wayaa isiin qabanu qaban qabaa qabdi. Quttoo intala qabdu fuudhaa malee fuulaan dubbisan. Abbootiin teenna dursaayyuu waan intala bantii nutti himti.
wattu duudi dura me'en bokkoo kalallab waan maddaa waan malkaa waan kal'oo waan horii duudi waan saree duudi yoo gaalaa gaangeenteen waan lamaan sammale me'ee bokkootiin marti lallabamteetti. Waan dargaggeessi waan ta'u jira. Dargaggeessi ammaa wanni intalti barandaa dhalte mucaan ammaa barandaa bulaa deemuu fi aadaatti hanqate. Aadaan hanqatte summaani intalti mirga qabdi jedhanii mucaan mirga qaba jedhanii nami hujii dansaa hin qabne mirga hin qabu. Intalti yoo abbaa dhageet yoo haadhaa dhageet mucaan yoo abbaa dhagee yoo obboleessa guddaa dhagee mirga qaba. Yoommoo nama saniin dhagee addee dhagge bulaa deemu yoo addee dhaggite intaltillee bulaa deemtu intalli sun mirga hin qabdu. Waan kana addee deebisiisaa fi intalti taabbaa ta'uu qabdi. Abbaa hubatuu qaba. Abbaan gorfatuu qaba. Haati gorfatuu qabdi. Yoo siin immoo idimeen isii dhaqqabee addee gaa'ilummaa geettu kadhatuu qaban. Hawwaduu qaban. Hawwadatamuu qabdi. Hawwada hin heerumuu qabdi. Hawwadantee fuudhuu qaban. Hawwadatee mucaan fuudhuu qaba. Kadhatee mucaan fuudhuu qaba. Amma immoo maanti jira yennaa jettee ijoollee ala galtu. Gallakkisanii mucaa fi intalti mana walitti kireeffatanii dhirsaaniitii ta'anii otoo araarfatin odoo abbaan hin beekin odoo haati hin beekin tanarratti immoo yennaa ulfoottu yennaa ulfikuun guddatu mucaa ebeluutti na ulfeessee mucaa ebeluutti kana daffaree jettee kaatee marroo himattuu fi intalti qorqoramuu qabdii abbaan intala qorqoruu qabaa aadaan immoo biyyaa addee deebi'uu qabdii. Dur Oromoon dhalootumaayyuu gaafa dhalatuyyuu aadaa itti kennan maqaa baasanu jira. Dabballee irraa ka'a. Aadaa sabuu fi qaddii. Dabballee irraa kuusa ta'a. Aadaa fi qaddii sabuu fi qaddii. Eenyu akka wal fuudhu. Eenyu akka wal hin fuudhu. Himaa jaalee olitti guddisan. Adoo dhaga'uu dhufee gadoomaan ba'a baatuumaan ba'a. Aadaa fi qaba. Aadaatti namni raanfateera ammas. Aadaan den daba waan jirtuufi adoo dhalaan jedhin adoo dhuuran jedhin haadharraan gortu abbaarraan gortu namni kun cubbuu namni cubbuu qaba waaqayyo nama sodaataan jiru wanni amma baay'ee walileessaa jiruuf safuu wallaalessa aadaa wallaalessa. Ilmi eega dhalatee ilma dhiiraa ta'ee abbaa qorqoraa jechuudha. Horii titsaa horii qabaa fi addeenni dhaqe karaa inni deeme abbaan hin qorqora. Yoo saatii dabarte eessaa dhutta gurbaa'edha hiyaalate. Achiin jalqabee fokkifate yoo amma safuu irratti fokkoo qaba jechuudha. Ilmi kun ammoo abbaa ajajamaa erga abbaa dhaqaa. Yoo tika qajeele tika waaree galchee tika galchee hin qorqora. Foo isaa dhidhatu hin qabu. Akka mucaatti foo isaa dhidhatu hin qabu qeedhicha jedhama. Qeedhicha yoo qabe wanni sun jalaa bahuu hin qabdu. Addee dhibitti akeekama. Hin sharmuutu. Qeedhichi yoo fuudhu intala abbaa kadhataa fi hin hawwadataa fi hin fuusisa. Abbaa dhaga'uu qaba. Safuu isa kana. Amma intalti amma wanni amma fokkoon dhabameef safuun dhabameef namni karaa adda addaa yaa'ee haati intalan qorqortuu abbaa intalan qorqoru. Maafi namni guddaan ilmi sun ammoo abbaatti himaa ilmi diqqaa eega dhalatee nama ta'ee abbaa ifii kabaja. Haadha ifii kabaja. Hariyaa abbootii ifii kabaja. Yoonni teessoo ta'ee jiraate jalaa ka'a ta'e jedhaan abbaa ajajama. Safuu isa kana waan ta'eef akka abbootii gadaalleetti namni tokko gadaa dhaga'a. Abbaa haadharraa eega ka'ee gadaa dhaga'a. Nama guddaan dhaga'a. Yoo dhageettaa dhabe aadi malee. Safuun immoo yoo kaanye abbaa keenya gadaa irraa wanni guddoon ibsamee jira. Nuti bobuma isaa jala jiraannee waa tokko yoo jenne alatti waan guddoon qabnu garuu safuun eessa cabee karaa kam cabee maaltu cabsee yoo jedhanii addee yoo haga beenu isinti dubbanne haga beenu isinis irratti hojjettanii saba kana saba amma Oromoo walii galaa irratti hojiirra ooluu danda'a kan jedhu amantaa akkasii qaban. Safuun kana cabuu jalqabe irra caalaa 1950 taas.
teknooloojii barnootaatiif amantaan dhufe. Bittoota yennaa saniitiif sheexanaan farreera. Amantaan dhufte aadaa fi amantaa gargariin baay'ee. Ijoollee amante fidela wayii dubbatti waan kanaa jaalatanii quttoo balleessi. Quttoon intala banti. Warri dhufee wangeelatti afaan isaan beeku, aadaa isaan beeku. Tanaan takaate waan safuu ta'e afaan isaa keessatti addan baafanne. Karaa wangeelaalletti kaazaarii deebi'e yookaan ka abaarame jedha. Wanni kun abaarsa biyyaaf fiduu jirti. Karaa kanarratti abbootiin gadaallee labsii goote mangistiirra lassii nu godhee aduu nu jabeessee jedhee guddoo dansa'a. Akka aadaa teennaatti wanni amma karaa malee deemanuu wanni maantu wal godhan kuni saafuu teenna cabsiisa. Aadaa kenna wallaalisa. Kanaafuu akka abbootii gadaalletti gumiin bokkoo lalladdeetti sobaa namichi miidiyaa keessatti waan hamaa wayyaa hamtuu uffatanii kan aadaan teennan jaalattu waan nama dhaatanii waan afaan kenna hin dubbanne waa ilti nama dhagguu hin feenne fiilmii adda addaa ilaalanii kun waa aadaa teenna sammuu kenna cabsu waan ta'eef aadaa waliin qabna waan ta'eef mootummaa waliin qabna waan ta'eef qaama abbaa gadaa labseera. Wanni qaama abbaa gadaa laalee gumii bokkootti tumee labse suni akkuma keessanii akka miidiyaa keessatti kanatti namuu dhaga'uu qaba. Shawaa ta'e, Wallaggaa ta'e, Arsii ta'e, Oromoodha wanti nama tokko waan ta'eef aadaan ta'e tokko ta'uu waan qabduuf wanta sammuu cabsu kana ilmee fiititti himuu. Addee mana barumsaatti, addee mana amantaatti, addee abbootiin garaa ta'etti yoo labsine safuun keenya gara duubaa deemuu jirti, safuun gara cabuu jirti. Isinii miidiyaa kan laaltanii waan kan akka dhalooti dhaga'u. Akka dhalooti dhaga'ee guddatu waan labsan ta'eef galatoomaa, ulfaadhaa, jiraadhaa, arraba isin qajeeluu, afaan isin qajeeluu miidiyaan kun akka uummataa fi uummata dhaga'ee diqqaan dhaga'ee guddaan dhaga'eeti gurra isaatti haa coccaateetu. Yoo karaa kanaan deemne gonkumaayyuu safuun teenya cabuu jirti, aadaan teenya baduu jirti, wanni uffata dhagantu amma tokko tokkoon mana abbootiin gadaa qubattutti. Namni labsu abbootii gadaa waan ta'eef gadaa jira, doorii jira, raabaa jira, kuusaa jira. Saafuu qabatanii harka fiitii qabatanii deeman waan ta'eef iddoo isaan jiran deemanii akkuma amma nu gaafatte kana gaafataniiti namuu otoo dhaga'ee damsa. Yookaan isin ta'ini ani aadaan safuu keenya cabaatti waaqni nurraa cabsini, waaqni nurraa hir'isini. Isin waan kana yaaddani waaqni isin waliin jiraatu yemmuu fadheera. Amma laallee safuun kun maaf dhabamee rakkoon tuni maanti jira yoo jennu intalti amma saatii eeggattee gara manaan galtu rakkataa jirran intalti hin baanotti ulfa qabdi intalti yoo heerumte ulfa qabdi amma ulfa qofa nutti himatanii intalti qaban qabaa qaddiin sun gumii mi'ee bokkoo irratti hin lallabanii yuubi qabaan yoo raada qaddi iyyiti naqame jetti raada irraa fuudhanii kennaniif intala sanii. Ammoo raada san fudhatte walii heerumti bantiisiti jechuudha. Miidiyaan keessan kun yoo waan safuu kanarraa hojjettan waan kanarratti hojjedha. Gujiin aadaa qaba, seera qaba, horooroo nami qabatee seera qabdi. Horooroo qaba jedhanii bokkuu amma nu qabannu kun seera qaba. Bokkuu kana ammoo nami yoo wal dhabe abbaan gadaa coraa erga. Nama walitti araaramaa coraa haadha manaatiif abbaan manaa wal dhaban nama ergaa torbii ijoollee xixiqqoo ergaa hi araarama namni. Namni walitti araaramuu qaba. Ammoo nami amma wal katasaa wama xiqqoo wal katasaa kisiin abbaa gadaa bira hin jirtu walitti araaramuu jira. Saafuu safeeffannaan kun dhaloota. Dhalootuma namaati. Kana waan ta'eef baay'ee isin jaallanna waan kanarratti jabaadhaan nu hojjedha. Intalti fokkoo dhabde, ilmi fokkoo dhabe, niitiin namaa seera qabdi. Abbaa warraati yoo mataa marattu abbaa warraatiin mari'attee mataa marataa dhaqaara, qoraan uffata dhaqaara, saatii eegaltee yoo katamaa garaatti galuu qabdi. Yoo hin galle aadi malee. Haadha manaatiif abbaan manaa yoo wal dhabane namatti mataan qaban.
Isin warrarraa dhalattee soddaa itti yaamanii yoo isin yakkite soddaa himatan. Yookaan gara warraa isaatti himatu. Warri ammoo akka aadaatti duddajjeessa nama kana. Duddajjeessa yakkitee taa hin qotu hin bocu yoo isin jette. Naa waarsuu horii kana ammoo karaa seera ala barreessatti warri itti bahe nama kana dudda warri ijjeessa. Aadaan kun osi kana. Kun barnooti safuu ka eegatee muti barnoota keessatti. Ijoollee yoo elementaarii jalaa kaatee kutaa tokko, kutaa lama, kutaa sadii yennaa barattu safuu Oromoo takka eeggatan achi keessatti. Waa Oromoo hin yaadatu barumsichi asiin cabte. Aadaan safuu. Amma immoo isin warri waan kanarraa hojjan yoo amantaa fi aadaan gargari baatee barnooti baratanuu kutaa tokko lamaan kaasee safuu dakatti bootanii miidiyaan keessan kun yeroo adda addaatti yoo Oromoo gallakkifame waan dansa'a jennaan yoo akkaataa amma jiru kun itti uffoofe isiin aminu loonuma jennan nuti. Loonuma jennu. Amma yennaa nuti safuu tana namootaan dhaloota tokko yennaatti dubbannu fidalli tokko nu injifateera. Fidalli kun afaan Amaariffaatiin xaafameera. Wanni kun akkana ta'uun dansa'a muti yennaa jedhanu ችግር የለም እኮ ችግር የለም በለስቴት ለ ችግር የለም አትዮ ከነ ባለ ችግር ይዳጋት ባለ ችግር ያዳሎት ዱራት እንኳን አዶ አት አርግቶ ዳሎት ችግር የለም ሲንጀ ታናፍ isin dhaloota lafaa dhuftan kana waaqa isin eebbisu akkamitti akkamitti dandeettanii milkooftan isinii fi waaqa beekan wanni guddoon dhaqqabdaniittani jabaadha addeessa madda safuu madda aadaa ka gujii kana fuutanii Oromootaan dhaqqabdanii namni wal hiiku bantichi hiiku bantittiin ta bantichaa niitiin dhirsa hiiku dhirsi niitii hiiku niitii fuula jaalatuu danda'a fuula jaalate abbaa warraa jala jaalata malee abbaa warraa hin hiisisu isin namni niitii dhabuu jira niitiin dhirsa dhabuu jirti mirgi dubartiin dhiibbamuu jira magan jabaadha isin jaalannaa jedha kanama tokkootitti. Yaada dabalataa xumuratti yoo qabaattan. Yaadi ka xumurataa dhaloota teknooloojii irraa hundaa'ee amma addunyaa jijjiiruu jiru kanaaf. An teknooloojii akka badalaa shawweetiin laala. Nu badalaa jenna Oromooti gadi boqqolloo jetti. Akkasin laalan teknooloojii. Yoo jechi kun isin dhaqqabu ta'e uummata Oromootiin na dhaqqabsiisa. Boqqolloo fichaa dhattee yoo fottositee hundoon fiddu irraa shalaqqattee quncittee hagubbaa kana loonii kennita. Agidaala xartee loonii kennita. Undoo badalaa shawwee kan fuuta. Adonyaatiin indura ibidda kossita. Gara gaggalchite. Isa bilchaateen duba midhaan irraa bonqifattee nyaattee undoo kan hin gafta. Teknooloojii bifa kanaan akka fakkeenyaatti fudhadhani. Teknooloojii yennaa dhuttu waa isin qabdu duudii fuulee liqinsu adonta badalaa amma undoonuu hoofeenuu akkanan kutan. Waa inni ba'atee dhufe san waan hin barbaachine irraa gatte waan barbaachisu undoo bonqifattee nyaatte undoo gatta. Dhaloota amma safuu cabsiisaa fi doole aanaa ta'e teknooloojii akka jiru liqimse bakka badalaa undoo hoofee wultaa undoo wultaa midhaanii wultaa akkati waan hojjettee teknooloojiin mormine midhaanti jira keessa. Midhaan fudhatanii atoo hoofee gatuu irra jiraatu waliin liqinsee akan banne uummata Oromootiin daa'imman lafaa dhuttu ijoollee tanaan maganne nu dhaqqabsiisaa. Kanumaan walitti qabadha jecha kiyya. Maqaan kiyya dhaloota Abbabaa Godaanaa jedhanii amma maqaan gulantaan koo Hayyuu Abbaa Godaanaan jedhani. Maqaan kiyya Harsuu Qilxaa jedhama. Achitti Hayyuu Raabaati. Abbaa Girjaannaan jedhanii. Ani Adoolaa Basaayyeeti. Abbaa Gannaareeti. Maqaan kiyya Adoolaa Duubee Waareeti jedha. Jiraadhaa arraba mi'aayi afaan mi'aayi haxxiyyoomi jiraadhe horii badhaadhii illee finiin sibiila gurraacha ta'e. Isin naa nagaa naa jiraadhaa miidiyaan kun miidiyaa nagaa hasafuu safaffannaa baay'ee isin jaallannaa irratti hojjedhaa. Isin jaallannaa galatoomaa horaa bulaa nu dubbichaneef isin eebbinyaa nu nagaa nu jiraadhaa hojii gaarii hojjedhaa. Yaada ajaa'ibaa nu kennitan. Guddaa guddisnee maqaa kunis jira miidiyaa yuutuubii keenyaati. Guddaa isin galateeffanna. Maarree kabajamtoota keenya gama keessaniin yaadaaf qeeqaa nu ijaara waan ta'eef
asumaan yaadni kun itti fufuu qabu moo itti fufuu hin qabu? Safuurratti kan xiyyeeffatu miidiyaan kun kan keessa waan ta'eef yaada keessan nu kennaan affeerraa keenya gamanaati. Guddaa guddisee isin galateeffannaa galata guddaa nu argadhaa. Isinillee galatooma wayyooma jiraadha li'a halee tan caalaa horaa bula. Ameen. Oromoo bulcha. Ameen. Bulcha jiraadha. Ameen. Egaa xiyyeeffannaan keenya inni guddaan kunis jira miidiyaan kallattii adda addaatiin waa'ee safuurratti hojjeta. Safuun egaa handhuura keessumaayyuu uummata Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Uummanni Oromoo safuu qaba, aadaa qaba, duudhaa qaba. Duudhaan kaleessaa, safuun kaleessaa, aadaan keenya har'aaf kaleessaa maal fakkaata? Dhaloonni kunis maal jedhaa jira? Dabarsiin abbootii keenyarraa darbe maal fakkaata kan jedhuu fi turtii keenya yeroo hundaa namoota bebbeekamoo akka abbootii gadaa keenyaa fi namoota dhiibbaa uumuu danda'an beektota adda addaaf hayyoota adda addaa yeroo yeroodhaan qabannee kan isinii dhiyaannudha. Maarree kunis jira miidiyaa daawwadha.